Hashamaarka fuunee daawwattoota fi hordoftoota keelloo miidiyaa oduu yeroo ammaa qabannee dhiyaanne irra dursa hangafoota oduun isinitti hima. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatuun bakkoota hedduu to'achuu itti fufe. Lixa Shaggar Liiban Jawwii keessatti daa'imni waraana mootummaan gudeedamuu bilbilaan jiraattonni nu himan. Tajaajilli intarneetii lixa Oromiyaa irraa adda cituunsaa gabaafame. Dubbi himaan Taalibaan waggaa dheeraaf fuula isaa dhoksaa ture mul'achuun addunyaa ajaa'ibsiise. Daawwattoota keenya gara baleen oduuttan isin dabarsaa oduu kan isinitti mu'an Mooneet Badhaasaati. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii fudhatuun bakkoota hedduu to'achuu itti fufe. Waraana mootummaadhaa fi waraana bilisummaa Oromoo gidduutti lolli adeemaa jiru jabaachuun WBOn injifannoo argachuu beeksisee magaalaalee hedduu to'annoo WBO jala akka jiranis eeramee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo tarkaanfii waraana mootummaa irratti fudhataa jiruun injifannoo argachuu itti fufee akka jiru hime. Adda lolaa bakkoota hedduu irrattis injifannoo galmeessuu bakkoota hedduu to'ataa akka jiru kan hime waraanni bilisummaa Oromoo guyyaa kaleessaa hagayya 18 2021 tarkaanfii fudhateen lixa Shaggar aanaa ilfataa ganda ittisa bakka yaadal jedhamutti haleellaa humnoota waraana mootummaa irratti fudhachuu kanneen 22 ta'an ajjeesuu 15 madoo taasisuusaa himee jira. Lolli kun halkan eedaa gaggeeffamuu kan himu WBOn lola sanaan waraanni mootummaa faffaca'uu himuudhaan kanneen lubbuurraa hafan bulanii ganamarraa kaasee adamsee ajjeesaa jiraachuu ibsee jira. Guyyuma kaleessaa Shaggar lixaa Ginciitti waraanni bilisummaa Oromoo WBOn tarkaanfii waraana mootummaa oraalii guutuu adeemaa turan irratti fudhateen hedduu isaanii ajjeesuun gabaafameera. Haleellaa sanaan kasaaraa guddaan waraana mootummaarra qaqqabuun himame. Giddugala Oromiyaa lixa Shaggar Midaaqanyii keessatti guyyaa lama dura tarkaanfii waraanni bilisummaa Oromoo WBOn waraana mootummaa irratti fudhateen battalatti 15 yoo ajjeesu 20 kan ta'an ammoo madoon adabuu gabaafamee jira. Akkasuma lixa Shaggar Abunaa Gindabarat keessatti guyyaa lama dura tarkaanfii fudhateen waraanni bilisummaa Oromoo diinarraan miidhaa guddaa geessisuu gabaafame. Akkasuma poolisii mootummaa namoota 8 guyyaa lama dura to'annoo isaa jala galchuun beekamee jira. Ona lixa Shaggar keessa hedduu isaanii dhuunfachuu hawaasaaf hubannaa kennaa akka jirus kan himame guyyaa dheengaddaa daandii guddichi Itoophiyaa fi Keeniyaa wal qunnamsiisu WBOdhaan to'atamuun himamee jira. Daandiin guddaan Itoophiyaa fi Keeniyaa wal qunnamsiisu guyyaa dheengaddaa hagayya 17 2021 Oromiyaa Moyyaaleetti WBOdhaan to'atamuunsaa beekame. Kunis erga guyyaa gaazexaan Keeniyaa daandiin kun cufamu akka malu gabaaseen booda ture. Guyyaa har'aa hagayya 19 2021 ammoo Wallagga Ba'aa Qeelloo kaambii waraana mootummaa haleeluun to'achuu waraanni bilisummaa Oromoo ibsee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo erga hagayya 8 2021 qabee duula bobbaa lola bifa addaan gaggeessuu beeksisee as bakkoota hedduu to'ataa akka jiru ibsa. Uummanni hedduunis WBOn Oromiyaa fi aanaaleef gandoota hedduu to'ataa jiraachuu ragaa kan bahan yoo ta'u gamasaan mootummaan dhimma tarkaanfii WBO fi lafoota to'achuusaa ifatti wanti dubbatame jiraachuu baatus qaamolee mootummaa keessaa kanneen BBC'tti tibba darbee kana kibba Oromiyaa godina Gujii Baarraa yaada laatan WBOn aanaalee Gumii Eldalloo fi aanaaliiban qabachuusaa amananii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo WBOn kibba Oromiyaa godina Gujii Ba'aa jala aanaa jiran qabachuunsaa bulchitoonni mootummaa aanaa Gumii Eldalloo fi aanaaliiban BBC Afaan Oromoo irratti dheengadda hagayya 17 2021 galgala ibsanii jiru. Waraanni bilisummaa Oromoo lola tibba kanaan injifannoo galmeessaa jiraachuu bakkoota hedduu keessaa caasaa mootummaa lolee baasaa akka jiru ibsullee gama mootummaa waan ifatti dubbatame jiraachuu baatu kanneen amanaa jiran isaan kun kan jalqabaa ta'uusaas gabaafamee jira. Akka qaamolee mootummaa kanneen aanaalee lamaan kana bulchan jedhanitti WBOn gandootaa fi magaalaalee aanaa godina Gujii Ba'aa aanaa Gumii Eldalloo fi aanaaliiban jala to'annoo isaa jala galcheeraa jedhu. Waraanni mootummaa bakka sana gadhiisuus kan himan bulchitoonni aanaalee kunneen qaamolee mootummaa dhimma nageenyaa irratti hojjetanillee komatanii jiru. Isaan dhiisanii ba'utti mufachuu isaanii himu. Ofiis baqatanii bakka sana gadhiisuu kan dubbatan jiraattonnii fi hojjettoonni mootummaas waraana bilisummaa Oromoodhaan dhuunfatamuu ibsanii jiru. Lixa Shaggar Liiban Jawwii keessatti daa'imni waraana mootummaan gudeedamuu bilbilaan jiraattonni nu himan. Waraanni mootummaa daa'ima waggaa 12 hin guunne gudeeduusaa bilbilaan jiraataan dubbifne nu himee jira. Kunis kan ta'e lixa Shaggar aanaa Liiban Jawwii keessatti ta'uusaa jiraataan kun mirkaneessee jira. Sababa gudeeddaa kanaafillee waraana mootummaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamee walii isaanii walitti dhukaasaa turuu eeraniiru. Taateen kun torban kana keessa akka raawwates keelloon mirkaneeffateera.
Waraanni mootummaa daa'imaa hanga maanguddootti dubartoota keenya gudeedaa kan jiru yoo ta'u sababa yakka ciggaasisaa isaan dalaganiif wayitaa argu uummanni baqatee bosona akka seenullee kan dubbatan jiraataan kun ijoollee dhiiraa umriin isaanii 10 ol ta'e immoo ijumaan arguu jibbe waraanni mootummaa kan jedhan jiraataan kun gochaa waraana mootummaa uummata irratti raawwataa jiru akkan hawaasa aarsee gara haaloo baafannaatti oofaa akka jiru kaasan. Gama waraana bilisummaa Oromoo kan ilaaluun ammoo bakka WBOn ga'ee nagaatu jira jechuun isaanii irraa komii akka hin qabne jiraataan dubbifne himee jira. Dhumarratti dhaamsa uummataaf dabarsaniin jiraataan bilbilaan dubbifne kun uummanni Oromoo salphina keessa jiru kana keessaa of baasuuf tokko ta'ee qabsaa'uu akka qabu dhaamaniiru. Tajaajilli intarneetii lixa Oromiyaa irraa adda cituunsaa gabaafame. Tajaajilli intarneetaa lixa Oromiyaa godinaalee adda addaa keessaatii Wallaggaa Arfan irraa addaan cituun beekamee jira. Tajaajilli intarneetaa kun erga addaan citee torban tokkoof deemaa akka jirus beekameera. Lixa Oromiyaa keessatti sochiin waraanaa jabaan adeemaa jiraachuun erga dhaga'amee booda ture tajaajilli intarneetaa kun addaan cituun kan himame. Wayitaa ammaa Baha Wallaggaa, Lixa Wallaggaa, Qeellam Wallaggaa, Horroo Guduruu Wallaggarraa guutuutti addaan citee jiraachuun himameera. Waraana bilisummaa Oromoo fi qaamolee mootummaa gidduutti lola adeemaa jiruun godinaalee kana jala aanaalee fi gandoonni jiran 180 ol harka WBO jala galuu isaanii gabaafama. Waan waraana lixatti adeemaa jiru laalchisuun mootummaan yaada laatee kan hin qabne yoo ta'u gamasaan waraanni bilisummaa Oromoo adamsee waraanaa akka jiruu fi duula waraana qulqulleessaa qaamolee mootummaarraa jiraachuu ibsee jira. Lixa Oromiyaa bakkoota hedduutti sochiin geejibaa erga dhaabbatee torban tokkoof deemaa kan jiru yoo ta'u waraanni guddaan Wallagga Arfan keessatti gaggeeffamaa akka jiru hawaasni ibsaa jira. Dhimmoota waraanaa dabalatee wantoota garii irratti Itoophiyaa fi Turkiin walii galan jedhame. Itoophiyaa fi Turkiin dhimmoota waraanaa kan dabalatu wantoota hedduu irratti waliin haasa'uu walii galtee irra ga'uu isaanii gabaafame. Tibbana gara Turkiitti imaluu muummee ministeera Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed kan beekamudha. Imala isaanii kanaan dhimma waraanaa maallaqaa fi bishaan dabalatee walii galtee irra ga'uu isaaniitu beekame. Walii galtee kanas muummee ministeera Itoophiyaa bakka pirezidaantiin Turkii Tayyip Erdogan argamanitti magaalaa Ankaaraatti waliif galamuun gabaafamee jira. Walii galteen gama waraanaan biyyoonni lamaan waliif mallatteessan tumsa dhiyeessii waraanaa fi kenniinsa qajeelfama maallaqaa irratti walii galan jedhame. Gama Itoophiyaatiin walii galtee kanaan ministeera raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa Dr. Qanaa Yaadataa mallatteessaniiru. Itoophiyaatti lolli erga jabaateen booda waliigaltee waraanaa WBO fi TPLF erga gabaafamee ture Abiy kan gara Turkiitti imalan tarkaanfii yaaddoo waraanaaf sodaa lola keessoo biyyattii irraa maddu fakkaatu kan fudhatan yoo ta'u jabinaan dhimma waraanaa mari'ataa akka jiran eerama. Lolli Itoophiyaa keessaa lolli bilisummaaf saboota danuun Itoophiyaa irratti gaggeessaa jiran wayitaa hundeen gad dhaabbatee jiru kanatti carraa yaalaa jiran kanaan of baraaruu danda'u yaadni jedhu hin jiru. Pirezidaantiin Afgaanistaan biyyaa baqachuun UAE qubatan. Pirezidaantiin Afgaanistaan Ashraf Ghani tokkummaa Emireetota Arabaatti baqachuu biyyattiin beeksifte. Ashraf Ghaniin Kaabul dhiisanii kan baqatan hidhattoonni Taalibaan magaalaa guddoo biyyattii to'achuu isaaniin sa'aatiiwwan hanga ta'e dursaniiti. Ministeerri Hajaa Alaa Ashraf Ghaniif maatii isaanii namooma irratti hundaa'uun simachuu beeksisanii jiru. Roobii gara galgalaa dhaamsa gama viidiyoon dhaamaniin Ashraf Ghani biyya baqachuu isaanii haalanii kan biyyaa ba'an balaa guddaa jedhanii ibsan hambisuuf ta'uu dubbatan. Ammaaf akka dhangala'uun dhiigaa fi hokkorri dhaabbatuuf Emireetota biran jira ammaan tana Afgaanistaanitti deebi'uuf mariittan jira jechuun dubbatan. Ashraf Ghani maallaqa hedduu waliin gara UAE baqatanii jedhamee oduun haasaamu gonkumaa booran qabus jechuun dubbatan. Maanguddoon ganna 72 kun biyyaa baqachuu isaaniitiin keessumaa namoota siyaasaa Afgaaniin hedduu qeeqamanii jiru. Rabbi gaafatama isa godha biyyi sitti faraddi jedhanii dura ta'an mana maree olaanaa araaraa biyyaalessaa Afgaanistaan Abdullahi torban tokko booda dhimma Afgaanistaan irratti wiixata kana dubbatan pirezidaantii USA Joe Bidenis haasaa isaanii keessatti mootummaan Afgaanistaan baqachuu isaatti qeeqanii jiru. Roobii kaleessaa immoo ibsa kan kennan itti aanaa ministeera Hajaa Alaa USA Wendy Sherman ammaan booda bakka bu'aa Afgaanistaan miti jechuun dubbatan haa ta'u malee USA'n ammallee pirezidaantii jechuudhaan isaan waamti sababni ammoo hanga ammaatti ce'umsi aangoo seera qabeessaas hin godhamne jedha waajjirri Hajaa Alaa USA kun ergaa viidiyoo Facebook irratti kallattiin tamsaafameen Ashraf qaamolee nageenyaa isaanii masaraa pirezidaantii keessaa haalaan kophee koo hin keewwanneen hin ba'e jechuun dubbatan ta'iiwwan saffisaan dhalatan mootummaa hunda ammataa irratti warra Taalibaan waliin mari'achuu barbaadeen ture jedha. Itti dabaluunis mootummaa isaanii keessaa qondaaltonni jiran Taalibaan waliin akka mari'atan kan barbaadan ta'uu siman. UAE'n dureewwan biyyaa fi da'oo yeroo taatu kun kan jalqabaa miti. Ministeerri muummee Paakistaan Benazir Bhutto
bara 1990moota keessa Dubaayin mana ishee erga godhattee booda biyyatti deebi'uun aangoo qabattee jirti. Pireezidaantiin baqarra jiran Ashraaf bara 2014tti bakka Hamid Karzaayi bu'uun aangoo kan qabatan yeroo ta'u bara 2020tti irra deebiin filatamanii ture. Ashraaf Gaanii bara darbe BBC waliin gaaffiif deebii taasisan irratti Taalibaan ni injifata sodaa jedhu qabaachuu gaafatamanii kun Veetnaam miti mootummaan kun hin jigu jechuun deebisanii turan jedha gabaasni ammaan dura ba'e. Dubbi himaan Taalibaan waggaa dheeraaf fuula isaa dhoksaa ture mul'achuun addunyaa ajaa'ibsiise. Gidduu kana qabsoo waggaa dheeraan booda Afgaanistaan dhuunfachuun isaanii kan gabaafamu Taalibaan dubbii himaan isaanii fuulaan hin beekamne dhumarratti mul'ate dubbii taasisuun addunyaa raajee jira. Haala nageenyaa isaarraa kan maddee ta'uu kan hin oolle dubbii himaan Taalibaan kun fuulaan mul'atee kan hin beekne erga Afgaanistaan dhuunfatanii booda pireezidaantiin mootummaa biyyattiis baqateen booda uummatatti mul'atee ifatti of ibsee jira. Taalibaaniif dubbii himaa kan ta'e Zaabihulaay Mujaahid ibsa isaa keessatti mirgi dubartootaa haala seera musliimaa keessaa ta'een akka kabajamus ibsee jira. Gaaffilee gaazexeessitootaa hedduudhaafis ibsa kibxata kaleessaa kenneen deebii kan laate dubbii himaan suuraaf fuula isaa dhoksuun sagalee qofaan deebii laachaa waggoota dheeraaf ture wayitaa qaamaan argan gaazexeessitoonni kanaan dura gaaffiif deebii gama sagaleen taasisaa fi turanillee arganii akka rifatan gabaafama. Dubbii himaan kun akka dubbatutti Taalibaan diina keessaas ta'e alaas qabaachuu akka hin barbaanne ibsee jira. Injifachuu garee Taalibaan humnoota Alsheebaabiif akka carraatti yaadamaa jira. Kunis Taalibaan Alsheebaab ni tumsa yaadni jedhu deddeemuurraa madda. Daawwattoota keenya oduu nuyi ammaaf qabannee kana gammaa ture qophiilee keelloo afan waliin turtii gaarii.